maaliif akkas ta'a? Maaliif immoo maanni isinitti fakkaate osoo yeroo biraa ta'ee dasna jedha jechuudha. Yeroo ammanti na bira jiranitti maaliif akkas ka jedhan hedduu takka qalbiin na cabee jechuudha. Miidhames hin jiru namni na caalaa isaan jabeessus hin jiru jechuudha. Garuu wanti na gaddi. Ummatiya qaalii taanii nan jaladhu wanni hin qabuteeti. Bismillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuun kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Amo Firii Faamilii akkam jirtan fayyaa keessanii isiniin jedha. Hin badee miidhuga dhiifamaan isiniin jedha. Mee akkam jirtu isini? Egaa obboleeyyan kiyya wallahi malaka eessa akka eegaluu fi malaka isiniin jedhullee hin beeku. Duratti jechuudha guyyaa guyyaaniin viidiyoolee gadhiisa. Akkasuma wanta irra jiru waan eegalee tokkoon xumura jedhee yaade maaliif hin beeku obboleeyyan kiyya beeytanii. Yooniin anasii walitti qabee yetuun asumaan buuti. Alhamdulillah yaalaa kulli haal. Silaanuma qofatu akkas immoo nama mara ka jedhu na dhibe. Haqiiqatti na dhibe. Viidiyoo isinii waraabee ture. Ummaatiyyan na dhufaa jira jedhee qophii tokko waraabee eega isaan na bira gaanillee isaa wajjinillee hin dhufna jedhee waraabee. Jidduma tanatti waa wahii baqaa xiqqoottis na jedhan. Aniin tuni yoo waa baqaa waan wama kallatti madeemaa jiru kanarraan gufuu wayoo natti buute baay'ee nama dadhabaadha. Hin rifadha. Qalbiin tiyyatuun na cabdi. Kazamaa inni isiniif fakkaate isinitti makaa eega dhufeeyyuu gaafan viidiyoo waraabee sanii xiqqoo ijoolleen kiyya keessa bubu'anii miti. Gaafa san arabuun asii hin jiru biyya jira midhaan ayyiiduu wayiitiif deeme. Maal jedhanii isatti bilbilanii akkanatti baqqaa viidiyoo ijoolleen viidiyoo waraabdee TikTok irra jirti, YouTube irra jirti. Baadiyyaa immoo shibakaan baay'een hojjetu. Hin beektanii? Eegas inni gammachuu takkaan ummaatiyya eegee ummaatiyya simadhee sanirra jira. Isaan immoo akkas jedhanii eegas maaliif ijoollee waraabdee TikTok fi YouTube irra gadhiiftee naan jedhe ijoolleen osoo waraabamellee rakkoo hin qabu. Maaliifuu jara ijoollee tiyya tana wallahi namni na caalaa itti miidhamellee hin jiru namni na caalaa jabeessullee hin jiru. Namni na caalaa isaaniif miidhames hin jiru namni na caalaa isaan jabeessus hin jiru jechuudha. Garuu wanti na gaddisiise maanni isinitti fakkaate osoo yeroo biraa ta'ee dasna jedha jechuudha. Yeroo ammanti na bira jiranitti maaliif akkas ka jedhan hedduu takka qalbiin na cabee jechuudha. Maaliif viidiyoo waraabaa jirullee hin dhiise gaafa san jechuudha. Obboleettii tiyyaa shooyii fi muhee arsii guddaa galatoomaa asumaan isiniin jedha. Gaafa sanan dinnichaa minamina waraabee gadhiise wallahi ladhiin mallaqa erganii jechuudha. Ummatan teeffataa godhii foon bitii fi waraabii naan jedhan. Akkuma kana waraabdetti hojjetaallee waraabii akkasumallee isaan nu gammachiisii naan jedhan. Obboleettii tiyyaa shawasumaan guddaa galatoomin siin jedha. Galanni ati na biraa qabdu guddaadha. Gaafni dhukeen tiyya dhufan suni guyyaa wiixata jechuudha. Nuti foon yoo fudhannellee katama gurguddoo tana keessatti hin amansiisu. Wallaan amansiisu yoo bakka beeytaniin hin ta'in sanbira taree guyyaa jummaa hin qalanii madaba fudhanna. Gaafni sun wiixataa misanumaaf silaanillee osoo danda'ee qabaattuu achi kutte isiniin hin jedhu dhabdummoota iyyuu wanni dha isiniin hin jedhu. Jiddu galeetti dhaan alhamdulillah namni fayyaa qabu immoo qabeenyi ni dhabe hin jiru jechuudha. Sanii fi gaafa san akkasitti hojjedheen isiniin jedha. Sanillee ka isin naan jettellee hojjedhee jira. Garuu namni yoo nashaata qabaate viidiyoo kanaa walitti qaba. Akkas obboleeyyan kiyya. Kanaaf isinirraa bade mee jechuudha namoonni jireenya namaa keessa seentan maal argattan? Gammachuun namaa maaliif isin aarsiti? Ani ilmaan tiyya tana YouTube kanarratti osoo waraabee namoota jiran caalaa warroota YouTube irra jirantu na gargaare. Dhugaa dhiifamallee naa godha. Warroonni online kanaan irraan baradhe nama as jiru caalaa jaratu qubana qaba ijoolleen keessan jechuudha. Obboleeyyan kiyya yeroo inni jechuudha ani da'ee osoo inni macareen kiyya hin tartiibatti naan deebiin kadeen obboreeshinidha. Manni diigame diiggaa manaa sanirratti namoonni nam cinaa dhaabatan irra caalatti warra asirraan baradhe. Maatiin kiyya kan YouTubaa kuni maatii jajjabaadha. Ani viiwun kiyyallee baay'atu baatu wallahi maatii bareeda qabaachirra jechuudha. Obboleeyyan gaggaarii qaba. Obboleeyyan maatii kiyya caala na quba qabaniin qaba wallahi. Obboleeyyan yeroo rakkollee jechuudha. Obboleeyyan kiyya na duuka rakkatan yeroo gammachullee jechuudha. Yeroo gammachuu na duuka gammadan qaba. Maaliif jedhe osoo na laaltanillee wama takka
waan rabbi fedhe malee wanni ta'u takka hin jiru akka isaanii gadda kiyyallee yookaan waan haasawuun dhageenye kutaa meeshaa jira obboleen kiyya bakka isaan jiran hin jiru jechuudha. Maatiin kiyya na bira jirani isaan saaloonii jiran asumaan isin yaadadhee dhufe asiin isinitti haasa'een isiniin jedha afaan qabis hin qabanni bakka maaliif obboleeyyan kiyya kanatti hin himne jedhe asiin gabba yoonni isiniin jedhe maatiin obboleeyyan kiyya kabarri chaanaala kana haagana na wajjin geettan galata guddaa na bira qabda walla hedduu na bira dhaabattanillee gadda keessatti gammachuu keessatti du'aayin keessan jabaadhuun teessan warroonni yeroo san jechuudha mana kiyyatti gali jettan akkasumallee waan qabdaniinillee dhugaa na bira dhaabbattan hin beeka jechuudha. Yeroo fiigee ammoo osoo deemillee bara obboleeyyan kiyya namni qansiraa yu dalagee maatii utiin horata deeme baadhatee yookaan nama biratti kadhatee ima jiraata tattaafate garuu yeroo san hin dandeenyetti ani jechuudha socho'uu hin dandeenyetti daa'imman xiyyaaduu keessa deemuu hin dandeenyetti warroonni quba na qabaate isinii garuu maaliif wal dadhabnu obboleeyyan kiyya maaliif wal dadhabnu wuma jirre osoo dhugumaaniyyuu akkana jedheetiin ka isaan waraabu tahe haga inni achi galuun eegan yookaan haga mee ummatiya dhufaa jiradhee akkasii waraabe miti maa himan dhugaa rabbiitti haati tiyyatuun jechuudha obboleeyyan kiyya anaaf jechuudha anis gammachuu keessa buuse wallaahi nama naa jecha cabee ka'ee bakka nan maal akka isiniin jedhu beeku haati marruu haadha garuu dhukeen tiyya immoo adda jechuudha wallaahi ummaan tiyya isinitti akka jedhe hin beeku jechuudha akka hin taanetti nu guddisanii eegas illee jechuudha gaafa manni kiyya kun diigamu obboleeyyan kiyya anuyyuu hin gaggabne wallaahi hin gaggaban akka hin taane ta'anii dhukkubni itti ka'ee achirraa mana yaalatti irraan deemaa turre jechuudha. Maaliif bakka osoo isaan na bira jiran maaliif akkas ta'a maaliif immoo tuyyuu isaa nuti alhamdulillah ammallee obboleen kiyya gadda keessa jira yookaan isaanuu wal dhabee jira isiniin jechuu kiyyaa miti innis dhugaatti fakkaatee kaasee ijoollee akkanatti yuutuub irra gadhiiste kana maaloo tiktok irra facaafte kana garuu facaafne osoo facaasellee kiyya namni irratti nafatti aanu hin jiru mee isinitti deebi'a obboleeyyan. Beetani wallaa sonaataate yeroo hunda gadda isinitti haasa'uu hin fedhu yeroo hunda bakka qalbii tiyyallee cabsite sanillee cabsuu hin fedhu innaa akkas obboleen kiyya kanaafi warri immoo jechuudha ummaa ta'e gammachiisinaan jettan gammachuun teessan fiixa haa baatu viidiyoo sanillee gadhiisaa galatooman isiniin jedha innaa akkasii osoo wal qusanne bareedadha wallaahi osoo bakka jireenyi namu haa jiraatu akka jiraatetti namiifuu carraadha waan ta'eef namiifuu jireenya waan ta'eef rabbiin jireenya nama jechuudha jireenya keessan harka keessa naqatullee isinitti hin fidini jireenya namaa keessallee harka isiniin naqachiisin. Na akkasin isiniin jedha obboleeyyan tiyya viidiyoon kiyya isinirratti dheerate natti fakkaata dhiifama tika rabbii keessa naa turaa beekumaan obboleeyyan kiyya bakka bakkeen yeroo garii jechuudha yeroo tiktokii fi yuutuubii kanarratti namoonni jechuudha gaafa wal jaalatan asirra waliin fidan gaafa wal jibban qofa asirra wal fidan maali yuutuubii fi tiktokan mari'attanii yeroo jedhan kana garuu abbicha sanii boqannaadha beeytan boqannaadha bakkee itti boqatan waan ta'eef dhufee yaaddoo isaa maal keessa akka jiru maal akka ta'e dhufee himata jechuudha. Anna akkasii kanaafin isinitti himadhe obboleeyyan kiyya kanaafin jechuudha bakkee raagiyya waan ta'eef isiniin jedha afuwanii viidiyoo mootii jechuudha ka obboleeyyan tiyya waraabinaan jedhan san gadiin isinii lakkisa. Akkasumallee bakka gammachuu takkaan amma deddeebi'ee maamaa tiyya wal isin barsiisee maal jechuu barbaade inshaallah ammallee dhufa maaliif anillee ani waanuma qalbiin tiyya laaftuu tahee hawwii namaatu milkeesse malee. Egaa obboleeyyan kiyya bilbilli irratti bilbilamnaaniin silkiin addaan citeen isiniin jedha mee isin yaada naa kenna. Silaan ani nama jajjaba onneen isaa jajjaba ta'adhe jechuudha. Bakka jecha namaatuun dhaga'umi qalbii yeroo kennee fi qalbiin itti nan cabdu garuu ani immoo qalbiin tiyya baay'ee takka laaftudha wallaa baay'ee laaftudha. Kana waan ta'eef dhageeffadhe niqaabii moo fudhanne akka isaan nan dhageenyetti gadi babayeetiniin jechuudha si waraabaa jira. Afaniin isiniin jedha saniif immoo akkasii mee jabaadhu naan jettammoo jecha namaan dhageeni ati jireenya kan keetti fufe jettammoo isin maal jettan. Anaaf beetanii warroonni rabbiin gala isin jiraachisen isin jiraachisa waan ta'eef yuutuubiin kiyya huni bakkee dalagaa kiyyalleedha bakkee boqonnaa kiyyalleedha inna akkasii viyuun isaa diqqaatu sanaaf waan guddaadha
akkasii mi'a gadandeettanii like share subscribe illee taasisamumaan miidhamtanii oromooti obboleeyyan tiyya namni miskinni akka kiyyaa huni mee maal qaba eega rabbiiti isin malee wal maleen isiniin jedha yoo rabbina laaffise inni deebi'a viidiyoo biraatiin illee inshaallah gasi nagaannaa tura assalaamu alaikum warahmatullahi rakkinni keenya rabbumatti mul'atu dubbiif jenne malee wamtuu san dhokatu